Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu turtuni channel Yaba Muslim. Arab bernoto halan berbacisa te tokon isnif kabade dife sanis male unan jatan akamiti email khenya kodi raqayran nawan jamon ra inis ngar subar bada yoro takataka email khenya kodi isa kalmati osma beinu qayru qamna yachu yo kata sate namni biran ra fagede mujratille email khenya daddafne namchicha san kay sabasu dafjechu email khenya yoro takataka daddemne kodi sa qayru qamna yachu kuni barbacisa obboleeyyan channel keenya faaree taatan subscribe nu godhaa warri ammoo duraanuu maatii channel keenya taatan like godhuudhaan barnoota keenya jalqabnu. Settingii bilbilaa keessa ni galtan. Isee settingii bilbilaa keessa kana galtan booda Google waan jaamu tokko ni ilaallattan jechuudha. Google bakka jirtu tana ni tuqattan. Kunooti gizeen akkanatti isinii fidee email koodii irraa jijjiirrachuu barbaaddan san asuma xuuxanii irra geeffattanii jechuudha. Amma waan irra dhaqeef jiruuf yoo email hedduu qabaattan jechuu barbaadeeti bakkuma xiyyaa san tuqattanii email keessanitti jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Eega email irra kaa'attan booda manage your Google account bakka jettu tan irratti tartaqqanii tuqattanii jechuudha. Bakka tan jechuu barbaadeeti. Gizee akkanatti isin naqee booda home fi personal info fi data privacy kanallee dabartaniiti kunooti security bakka jettu tana keessa naaf galtanii jechuudha. Eega security keessa galtan booda password bakka jettu tana keessa ni galtanii jechuudha. Kunooti passwordii asii guuttanii jechuudha. Amma passwordii duraanii asii guuttachuu qabdanii jechuudha jijjiirrachuudhaaf. Yoo ammoo passwordii duraanii dagatanis sarrafoon qabdu kunooti bakkuma forget password bakka jettu tana tuqatanii passwordii teessanitti jijjiirrachuu qabdanii jechuudha. Ka passwordii isaa beektan ammoo akka kiyyaatti itti guuttattanii jechuudha passwordii teessan. Eegas booda next irratti tuqattanii jechuudha. Eega passwordii teessan itti guuttattan booda next bakka jettu tana irratti ni tuqattanii jechuudha. Kunooti amma akkanatti isinii fidaa jechuudha. Bakka tana lachuutu koodii wal fakkaatu dheerinni 8 ol ta'uu qaba. Waa hundaa wal keessa laayixanii itti guutachuu qabdanii jechuudha. Passwordii cimaa kan inni irraanfanne ta'uu qaba. San gootanii itti guutachuu qabdanii jechuudha. An ammatti haa guutu. Hayyee. Waa hundaa wal keessa laaqachuu qabdan. Bakka tanarratti wanti inni isin garsiisuu barbaadu laalammaa fakkeenyaaf 3 4 5 6 godhee adii sume laal diimaa na ibsaa jechuudha. 8 isaa godhume 7 8 haa godhu. Passwordii jabaa mitii naan jechaa jira jechuudha. Amma passwordiin kun passwordii jabaa mitii naan jechaa jira. Amma passwordiin keessan akka nama isin garsiisa kanatti yookaan diimaa isin ibsaa jechuudha. An amma mee itti haa guutu. Itti guutee isin agarsiisu passwordii jabaa qajaamu. Ta gubbaarra guutanii fi ta jalarra guutaniis tokkuma ta'uu qaba passwordiin teessan yookaan diina isin ibsaa jechuudha. Mirkaneessuudhaaf jalarrattis guutu isin jaa waan ta'eef. Akkanatti passwordiin teessan passwordii qubee xixiqqaa qubee gurguddaa lakkoofsa tuqaa fi waa hundaa of keessaa qabu akkanatti ta'uu qaba jeetiin isinitti hima. Yookaan diina isin ibsaa jechuudha. Passwordiin gubbaarra guutanii fi tagalarra guutanis wal fakkaachuu qabdi. Egaa likki godhuu keessan hubattan booda change password bakka editan irratti change password bakka editan irratti tuqatanii jechuudha. Kunooti. Kunoo get start nu fiddee jechuudha. Kunooti raayitii nu godhee jira. Passwordii teenya qayyarannee jirra jechuudha. Get started bakka editan irratti hin tuqatanii jechuudha. Kunooti. Security'n keenya eegamaadha jechuudha. Namni biraa yoo duraan email kana nu wajjin fayyadamu jiraates amma keessaa baafnee jechuudha. Yoo passwordii beekeen alatti keessaa baasaa jechuudha. Kanaan isin jaa akkanatti steppii salphaa ta'e kanaan passwordii teessan irraa qayyarachuu qabdan yeroo takka takka emailii passwordii teessan irraa qayyarachuun bareedaadha.
akkanan isinin jaa obboleeyyan kiyyaa warri chaanala keenyaaf haaree taatan subscribe godhaa, warri duraanuu maatii chaanala keenyaa taatan obboleeyyan keessaniif share godhaa, barnoota kana like godhuun dagatinaa sakantii xiqqoo takka isiniif fudhatti. Hanga barnoota bilaatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.